Seexanni jalqabumaa jalqabee cubbuu waan hojjeteef namni cubbuu hojjetu kan seexanaati. Ilmi Waaqayyoo immoo hojii seexanaa diiguudhaaf mul'ate. Namni mucaa Waaqayyoo ta'ee hundinuu sanyii Waaqayyoo waan ta'eef cubbuutti qabamee hin jiraatu. Mucaa Waaqayyoo waan ta'eefis cubbuutti qabamee jiraachuu hin danda'u. Egaa namni cubbuutti qabamee jiraatu mucaa seexanaati. Namni cubbuu baqatu inni mucaa Waaqayyooti. Ergaa Yohaannis 1:3-8 dubbise. Egaa obboleessa koo obboleettii koo cubbuu hojjechaa jirta yoo ta'e ati kan seexanaati. Lakki immoo waan qajeelaa hojjechaa jirta yoo ta'e ati mucaa Waaqayyooti. Qajeelummaa filadhu yoos mucaa Waaqayyoo taata.